السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتي يروجلنو نمني أكتي أولي أباتو بيكا أولان أولتي بيكا جتي ورمون أولان بلتي بيكا أكتي بولي موباب بيكا جت أولون كاللي أولودا أوفي وجين أولتيمو نما وجين أولتيمو ربي وجين أولتيمو هندما وجين أولتيمو يروفيلتو إنيو وجينين أولي جتي غانا مكات أكنا يروجلمو نمني شتو نغدو شتو جدا namni gaazii nagadu gaazii jedha namni waan hojjetaa oole fakkaata gaalaa eessa oolte jennaan bakka noolee qaama kan koolaalaa jedhan gaalli akkana jechuun immoo lisaan alhaal waan namni irraa haasa'u kanaan lisaan alhaal jedhaniin yeroo ammaa kana keessa wanti kana jennuuf ijoollee koo baga jiraattanii ilmaan dhaluun nu galeera yookaan immoo utuduma nungarin ilmaaniif abbaataan ilaalatti jechuu shakkii qaba yeroo ammaa kana keessa abbaan ilmoo to'achuu wallaalee yookaan haadhatti qopheessuu wallaalee irra caalaa namni ilmoo to'atu haadha abbaarra haadha irra dhiyoon haadha isii rakkinni biraa godaansee ilmoo siidaa deemte biyya arabaa yookaan biyya faranjii yookaan biyya adda addaa teessu kana yookaan immoo isiin akka namaan ta'a jettee deemte yookaan immoo bakka utuun ta'ini haadha isii ilmoo guddisuudha jecha ilmoo guddisuu rabbi mirgeesseef ilmoo dhumti ati guddisuudha rabbi sii mirgeessee naan bira jirtu kuni tokkoffaa atumti bira jiraate siin guddachuun alhamdulillah jechuu wajjiniini mucaan kan kee ilma akkamiitii wajjiniin oola ollaa akkamiitii wajjiniin oola ganda akkamiitii wajjiniin oola saahibni hamaan bakka hamaa geessaa jira ijoollee saahibni gaariin immoo bakka gaariitti ol geessaa jira saahibni fokkisaan ijoollee kee fokkisiisaa jira oolte yeroon siin jedhu akkamittiin oole ani eenyu wajjiniin oole saahibaaf an filadhe eenyu faadha kaleessa saahiba akkamiitii wajjiniin hin toole gaafan saahiba isa kamiin ooluun akkamitti oole ammas gaafan saahiba isa kamii wajjin oolanii akkamitti oole kana yeroon siin jedhu hintalliidhaa ijoollee tokko jirti ijoolleen durbaa tokko kan ijaaba si eeggattee maaloo si eeggattee naamusa si eeggattee safuu eenyummaa si eeggattee safuu maalummaa si eeggattee akkanuma wajjin nama biraatii wajjiniin saba biraatii wajjiniin mataa amantii biraatii wajjiniin hintalan taane wajjiniin ooltee harkiftee bakka gaarii fiddu meeqa jirti kan bakka gaarii fiddu yeroon siin jedhu kan naamusa abbaan kee maal siin jedha abbaa kee bakka malleen dhaabdu abadan haadha kee maal siin jedha jalqaba jaallachuun dirqama qalbii namaa keessa qubachuun hin danda'ama namni qalbii keessa yoo qubate achitti of eeguun garuu rakkisaadha kanaaf saahiba filachuu keessatti namni hedduu ta'abuu nama barbaada ilaa ati yaa abba amaanaan irra jiru maal faadha beeyta amaanaan nurra jiru ijji amaanaadha gurmuun amaanaadha qaamni amaanaadha harki amaanaadha miilli amaanaadha bakka ati ilaaliin jette bakka ati ilaaluu hin barbaanne si ilaalchifte kanaaf amaanaan kun akkamitti eegamaa jira haati mana amaanaadha qilleensi amaanaadha samiin amaanaadha ardiin amaanaadha kanaaf saahiba filachuun dargaggeessa ammaarraayis abba atis saahiba filachuun aayyoo atis saahiba filachuun obboleettii dhiiraa atis saahiba filachuun borsumatu haadha waan ta'eef hadda of qopheeffachuun. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.